walitti bu'iinsi uumamee lolli hamaan ka'uun namni yoo wal miidhe dubartiin oduun lolaa kun dura gurra bu'ee ililfattee dubartoota bakka kamuu jiran dammaqsiti. Gurmuun dubartootaa oduu waraanaa kana darbaa walii dabarsanii siinqee qabatanii battalatti wal ga'u. Weedduu isaaniitiin siinqee weeddisaa gara lafa lolaatti yeroo deeman waaqa siiqqeedhaaf aangoo kana kenne faarsu. Iddoo lolaa sanatti wayita dhihaatan immoo weedduu isaanii keessaa waraanni akka dhaabbatu maqaa waaqaatiin gaafatu. Bakka lolaa sana yoo ga'an siinqee isaanii faarfachaa lolli akka dhaabbatu gaafatu. Kanaan yoo dhaabbachuu dide immoo gidduu seenu. Waraana hamaa akkamiillee yoo ta'e seera kana bira hin darbu, battalatti dhaabbata. Siinqeen meeshaa araaraati. Maqaan kiyya Aadde Zeenabaa Muhammaditedha. Aanaan kiyya Kofalee godinni Arsii Lixaati. Amma namni gar malee wallolee daangaa irra wallolee biyyummaan jechuun namnummaan jechuun diinallee haa ta'u wallolanii yoo jedhanu dubartiin Oromoo nu haadha nageenyaati, haadha siinqeeti wanti nuun jedhanii siinqee keenya qabannee yoo gabbaane wamtuu nu afoon lufanii kabajjaa qabna. Lollisu ittiin fuufu. Araara jaarsi ba'ee beekaan nagaa lallabee rakkoon mandararraa furamuu dadhabeefillee haadha siiqqeetu fala. Haadha siiqqeerra lufee kan lolaaf walitti adeemu kamuu safuu aadaa keenyaa keessa hin jiru jedhu haati siiqqee Aadde Zeenabaan. Nurra lufee walitti hin deemu safuudha. Siinqeen teenna haadha nageenyaati. Wanti jennu alaalee buluu waraaboo na nyaatu. Araara bae waraanaan barbaadu jin ate hanfalaa fiyyoo enoora ayoo hanfalaa lafa qabu haadhiyoo jin hanfalaa lafa qabu haadhiyoo wanti jennu natu si daye narra lufuu hin dandeettu. Hanfalaa irra luftee hin dandeettu. Qophii keenyaan dirree ispoortii irratti kabaja haadholiif kennamuu fi deeggartoota gameeyyii jaalala haadholiif bitaman ilaallaa nu waliin tura. Waggootaan dura dirreewwan kubbaa miilaa Biraazil keessatti jeequmsi ka'uu yaaddoo jaallattoota kubbaa miilaa ta'uun qaamni isaan dhaabu dhabamee ture. Deeggartoonni gameeyyiin jeequmsa kaasanii qaamoleen nageenyaa to'achuuf sadarkaa hin dandeenyerras ga'amee ture. Jeequmsi istaadiyeemii kun ballachuun deeggartoonni tapha daawwatan nagaan gara manaatti deebi'uun ulfaachaas dhufe. Jeequmsa kanaan akkuma salphaatti dhiignis dhangala'aa lubbuunis hanga darbuutti ga'eera. Deeggartoonni gameeyyiin qabxii taphaa amananii fudhachuun caalaa qaamolee nageenyaa waliin walitti bu'uun deeggartoota balaaf saaxiluu filannoo godhatu. Sodaa kana keessa osoo jiranii sagantaan taphaa deeggartoota hedduutti dhiphina uumuu qaqqabe. Darbii guddaa sadaffaa Biraazil Kilaasiko do Noordaaste jedhamuun kilaboota magaalaa Reesiif, Ispoortis di Reesiivee fi Naa'otiikoo walitti fide. Taphni kun tapha darbii yeroo hunda jeequmsaan goolabamuudha. Sport Club du Recife hired and trained around 30 mothers for the derby against known rivals Nautico. Yeroon isaa bara 2015 kilabiin Biraazil Reesiif jedhamu deeggartoonni gameeyyiin walitti bu'iinsa garee faallaa waliin addeeffatan akka dhaabaniif mala dhahe. Kunis haadholii deeggartoota kanneenii dhoksaan leenjisuun akka nagaa eegsisan godhan. Kilabiin abbaa dirree Reesiif haadholii deeggartoota jeequmsa uuman 30 ta'an dhoksaan leenjisaa turuun maqaa Seeguraan Kaamaa'ee haadholii nageenya eegsisan jedhuun ramaduun dirree keessa dhaabe. Haadholii 30 kunniin taphni eegaluun dura suuraan isaanii iskiriinii guddaa dirree keessa jiru keessatti maqaa isaanii waliin akka leellifaman taasifame. Deeggartoonni kilaba Reesiif haadholiin isaanii tasallee qaamolee nageenya eegsisan ta'anii istaadiyeemii keessatti mul'atu jedhanii hin eegne ture. Tapha darbii guddaa kanaaf Reesiif haadholee kana akkuma namoota nageenya istaadiyeemii eegsisanii fi tola ooltota ta'anii leenjii barbaachisaa kenneera. Namni yaada kana maddisiisee pirezidaantii dhaabbata Agliif Arisiyoo Fortes jedhamu. Jaallattoonni kubbaa miilaa osoo hin hubatiin dirree keessatti jeequmsa kaasuu amaleeffatan. Akka dirree kubbaa miilaa nageenyaaf fayyadaman taasisuuf jedha. Taphichi yeroo xumuramu jeequmsi tokko osoo hin uumamin nagayaan goolabamuun yaadichi milkaa'eera. Reesiif goolii 1-0 Naa'otiikoo yoo injifatu deeggartoonni tasgabbiin tapha kilaba isaanii daawwataniiru. Yeroo dheeraan booda tapha deeggaraan tokkollee osoo hin hidhamin xumurame ta'uun katabame. Qaamoleen nageenyaa fi seerri isaan tasgabbeessu kan hin dandeenye deeggartoonni gameeyyiin kunneen jaalala haadholiin bitamuun wal hammachuun yeroo bo'an mul'ateera.
torbee haadholii kana keessatti seerii Italiin immoo taphattoonni AC Milan tapha Cagliari waliin taphatan irratti taateen hojjetan kan nama ajaa'ibsiisudha. Taphattoonni AC Milan guyyaa haadholii idila addunyaa sababeeffachuun hidhannoo isaanii irratti maqaa isaanii dhiisuun maqaa haadha isaanii barreessuun kabaja haadholii isaaniitiif qaban agarsiisaniiru. Taateen akkasii kanaan dura dirree kubbaa miilaa irratti kan hin mul'anne waan ta'eef akka jajaman godheera. Kiristaan Pulisic taphattoota Milan gocha kanaan hirmaatan keessaa tokko yoo ta'u, maqaa haadholii keenyaa yeroo uffannee taphannu umrii keenya guutuu haadholii nu bocanii fi nu deeggaran kabajuuf karaa addaati jedheera.